حتى أصوغرتي نما أمانتين كان كيتيف أمانتين سأدتها اللي تاتو أمانا إسان بلسين هوري إسان بلسين شريعة ربي قدا كيستي وانا كناتو دامسا قباجتشو رسول لكي عليه الصلاة والسلام غافا قرتني بيا مكة الراديما هوري ور إساني لولا جرو هندنو من رسولات تكفى ما جرتوني من برو أبديت تنقبل من إرقما ربي كايتني بانكي نكرا كان غرتي اكاونتي جراني كاكيتن انجرو بانكي من رسولات بانكي توري صلى الله عليه وسلم بويا رسول الله لا اولاني فالفلا دات مال بيت جراني الربسا اولاني نبي ما رسول الله الرد دا اولاني خورين جرا موتو لمي من رسول ربي تا صلى الله عليه وسلم جرتينو اكانا غدا جرتي ان اللي مالفين اوريسي داتك سنجن ارغما ربي صلى الله عليه وسلم كرات بينني ربي سبحانه وتعالى ديني كان مفودچيس jechuma namni tokko gartanii waa jedhe barkanaaf deemaa jette osoo abbaan jedhe jiru ati jecha isaa hin fassariniif abbaanuu kana maaliif akkana jette abba barakanaaf akkana jedhe jee yoo si addeesse siifuu galte atuuni fayyita yaa ayyuhalladhiina aamanuu je bakka kanatti ulamaa maal jedhan eega rabbi maqaa iimaanaatiin siyaame sifaata kana gajjabeeffadhu jedhan akkati warra iimaanaa taate haadha manaaf abbaa manaa se haadhaan wal balleessaa jiran se haadhaan mannin diigamin tokko lamaa miti se haadhaan dhiiraa fi gartanii dubartoonni abbaa manaa ati manaa waliin hiikin ollaaf ollaa walitti hin badin biyyaa biyyi walitti hin badin tokko lamaa miti jechuudha osoo beekin jaallatamta jechuudha waan si jaallatuuf hin beeku namni suma jaallata kanatti maaliif amala gaarii kana sirraa mul'ata walaa talmizuu anfusakum gariin keessan garii hin waraanin qishnaadhaan waliin waraanin aja rabbiin guddaan walaa tanaabazuu bil alqaab yoo waan hamtuu hojjette waan gaarii hojjedhu hordofsiisi eega yoo uffata kan kee dhoqqeen itti bu'e uffata kan kee yoo qoshaashaan tuqe wasakni tuqe bishaanuma qulqulluu barbaaddattee xaharfattee bareeffattaami akkasuma jechuudha arrabni gartee ilma namaa kuni waan qalbii namaa keessa jiru kana gadi facaasaa oolaaji yoo silaahu gartee qalbii kee keessa dammi jiraate arrabni kee guyyaa kana guutuu dammuma dammaa dubbataa oola arrabni kee kana mi'aawa jechuudha ayyaa bareedina amantii islaamaa wallaahi rabbiin keenya nu badhaase ni'maa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على النبي المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين أما بعد أحبتي الكرام إخواني وأخواتي في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ربي قرتي قويا الرا قرتي ولن ندبسي أما خيري تنا ولين قودة فرشو نومي جيسي bakka yuutuu bakka jirtanittu nagaaf rahmanni rabbi isin bira haa jiraatu tikni rabbiitii fi araaramni isaa isin bira haa jiraatu satri rabbii guddaatii fi wanni haajaa teessanii isinii ba'uudhaan rabbi isin bira haa dhaabbatu isiniin jennaa hawaasa keenya bakka jirtanittu assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuhu ammalleetti deebine guyyaan irraa guyyaa gammachuu guyyaa bareedaa guyyaa gartee rabbiin subhaanahu wa ta'ala ni'maa isaatiin nu qanansiise ammallee waa rabbii wal bira teenyee waa rabbii walii dabarsuudhaaf rabbi nu mijjeesse alhamdulillaahi jenna wanni guyyaa irraa qabannee isinii dhiyaannee rabbiin galanni haa ga'u haalaa fi amala toluun qiimaan isaa yookaan miizanni isaa islaamummaa keessatti maali al-akhlaaqul hasana makaarimul akhlaaq jechuudhaan ka beekamu haalli fi amalli gaariin mee qooda maal namaa tahaa maal rabbi biratti gartee namaa buusaa jiruu duniyaa keessattoo faayidaan isaa maali namni tokko yoo gartanii akhlaaqa qabaatee haalaaf amala gaarii qabaatee haalaaf amala gaarii irratti jiraatee haasawa isaatii fi hojii isaatii fi yaada isaa hundaahu karaa gartanii dhaamsa ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam nuu dhaaman irratti jiruu ofii tolchuudhaan yoo ka gartanii deebnu taate haasawa keenya keessatti yaada keenya keessatti waan hojjennu hunda keessatti haalaa fi amalli gaariin qooda guddaa jiruu keenya keessaa qabaachuu qaba haalaa fi amalli gaariin islaamummaa guutuu ta'ee argama waan jedhu maaddaa kana qabannee isinii dhihaanne rabbi warra gartee waan dhagahetti hojjete waan agartee khayrii taatee duniyaa keessa jirtu hunda isiirraa qooda guddaa fudhatee itti fayyadatee duniyaa fi akhiraa milkaa'e rabbiin haa godhu al-akhlaaqul hasana makaarim al-akhlaaq yookaan haala bareedaa jechuun haalaa fi amala gaarii qabaatanii irratti jiraatu jechuun mee waan isiin afaan arabaatti fakkaattu jechi kun afaan arabaatti kaayoon isaa maal akka ta'e lugha afaan arabaatitti yookiin irra deebinee ilaalla al-akhlaaqu huwa jam'u khuluq haala gaarii jechuudhaan beekama wal khuluqu haala gaarii jechuun agartee namni haala gaarii irratti jiraachuun huwa at-tab'u was-sijiyyatu wal-muru'a
haala gartanii tolfatanii amala gaariidhaan namaa wajji jiraatanii jiruun bareedduun namarraa mul'achuutu haala gaarii jedhamaa je wa haqiiqatuhu akkasuma gartee haqiiqaan isaallee dhugaan kan namarraa mul'atullee je anna suurata al-insaani al-baaxina hiya nafsuhu wa suuratuhu wa awsaafuhu waan namni kun ittiin beekamee akhlaaqa gaarii qaba namni kun jechuun isarraa mul'atee nama gariifaa rabbiin tolchee fi haalaa fi amalli bareedaan isarraa haasawa jechuu osoo abbaan hin haasa'in haalaa fi amalli gaariin isarraa haasa'eeti si waama jechuu jaalala isaatti si waama isa kana maxxanfachuutti si waama yoonni haajaa qabaate bira dhaabbachuutti si waama akkamitti nama akkasii taanee jiraanna jechuudhaaf haala isaa kana beekuun barbaachisaadha jechuu wamacaaniiha almukhtasati bihaa bimanzilati alkhuluqi lisuuratika adhaahira suuraa kanke yookaan uumaa kankee fakkaataa namatti mul'atu kana ka zaahira sirraa mul'atu kana akkamitti haalli gaariin isarraa akka maddu godhuu dandeessaa waan jedhutu gartee akhlaaqa gaarii jedhama afaan arabaa keessatti namni tokko yoo gartee haala gaarii fi amala gaarii irra jiraate akkaataan namni achi silaalee si argu akkaataan agartee haasawa kan kee namni dhaggeeffatu akkaataan gartee hojii kee namni sirraa jaallatee jiruun tanteetii fi namni naannawa kan kee jiraatu hundi isaatu si wajji bareedu haala gaarii sirraa mul'atuu qabu saniini santu gartanii khuluqa jedhamaa jecha irratti dubbatan jechuudha ulamaan islaamaa obboleeyyan keenya akkuma gartanii qaamuusa keessatti dubbatamee jiru alqaamuus almuhiit lilfayruuz abaadi wakadhalika fi lisaani alcarab kitaaba gartee ammallee lisaani alcarab jedhamu libni manzuur kaa gartee kaa'ee jiru walkhuluqu walkhalqu fi lasli waaxidun khuluqaa fi gartee yoo gartanii khuluqa jettellee yoo gartanii khalqi jettellee ma'anaa tokko fudhata yeroo hedduu irra guddaan isaadha jechuu kanaaf agartee luqa arabaatti kanaan beekama ammoo kaayoo afaan arabaatti yoo gartanii beekne eegasii kaayoo shari'aatto gizee hedduu bakka kana adda baaseetiin hima yeroo hedduu afaan arabaa maal nu barbaachise nuti ummata oromooti yoo ka jennu taate fakkeenyaaf kaayoo jechi jaallatamaan kun afaan arabaatiin itti kaayame san afaan keenyatti deebifnee fahamuu jedhama luqa arabaa jechuun yookaan immoo istilaahatti shari'aanoo maal irraa fedha kaayoo shari'aa keessatti dubbiin kun maal fakkaatti yoo ka jennu taate immoo ma'ana al-akhlaaqi istilaahan mee shari'aan immoo haala gaarii qabaachuu keessatti maal agartanii ka fakkaatutti hiikee jira jechuudhaan arrafahu al-jarjaaniyyu sheekh al-imaam al-jarjaanii namni jedham الخلق أو الخلق بأنه عبارة عن هيئة النفس الراسخة في الإنسان حال بريدو وما قرتيس كيسا قد دابته ظاهرة كان كيكا نافي كيسا كان كي اللي تلچو دندوتو حال غاري جدما التي تصدر عنها الأفعال بسهولة وصوات في الركن وصوات في الچنكنة ديمسا كان كيترا حاسوا كيترا كنو كيترا فدچو كيترا waan hedduu gartanii jiruu kan keetti naanna'u hundarraa haalli gaariin mul'achuudha aji shari'aa gartanii islaamaa keessatti ka jaallatamu kun jechuu kanaaf agartanii maal jedhan ورؤيته فإن كان الصادر عنها الأفعال الحسنة كانت الهيئة خلقا حسنا يو النسر ملة سن هجيت يجتشو hojii gaarii ati hojjettu sanitti si waama haalli bareedaan kun jechuu keessa kan keetirraa waan madduuf jecha osoo karaa deemtuu karaarraa waan ajaa fuudhuun osoo deemtuu nama kufe harka qabdee gargaaruun osoo deemtuu miskiina argitee waa itti kennitee waliin rakkachuun kan keessuun haala osoo ati of hin cinqin osoo ati of goggodhuun barbaadin sirraa mul'atuudhaan namni gartee laalee irratti si jaallatu haala akkanaa kanatu barbaadamaadha jedhama jechuu kanaaf agartanii yoo ammoo hojiin fokkataan sirraa mul'ate yoo haasawa keerraa wanni fokkataan mul'ate wanni hin taane afaan keetirraa ka deemu taate harka keetirraallee wanni hin taane ka deemu taate fuuluma kan kee kanarraa jechuu akka fuula abuusa godhanii walitti guduunfanii yeroo hedduu gartanii cinqaadhaa fi jibbaadhaa fi haala adda addaatiin fuula guuruu yoo sirraa mul'ate osoo ati hin dubbatin namni si jibba jechuu osoo ati waan takka nama godhin namni si sodaata jechuu maal isa namni kana akkamisiin jedhee si sodaata waan namarraa akkasitti argamu sani akkamitti tolfattaa akkamitti qaceelfattaa fayakuunu dhaalika yoo ka haalli kan kee akkana ta'u taate haala fokkataa jedhamuun isaa kanarraa beekama jeen yakuunu masdaruhu dhaalika khuluqan sayyi'an haala fokkataa qaba abalu nama namnitti dhiyaatuu danda'uu miti siin jaan bar ganaa harkaan illee nama hin dhoyne ganaa gartee arrabaan illee nama hin tuqne
jiruu kan keerraa waan maddu san hojii keerraa waan mul'atu san namni silaalee achumas sodaatee achumas jibba jechuu. kanaaf agartanii ulamaa'in islaamaa akhlaaqa agartanii rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa itti nu yaamee quraana keessatti rasuula isaatiin faarse kaganaa agartee akka ajaa'ibaatti hadiisa isaa yoo xiqqaate darsii agartanii 49 inshaallah irraa kajeella. darsii kana keessatti wanni quraanni fi hadiisni fi haalli sahaabaan rasuulaa irra jiraatanii sababaa isanii darajaa gurguddoo duniyaatti argatanii akhiratti illee jannatatti hin argatan sun haala gartee rabbiin guddaan itti nu yaamee jiru jechuu. walidhalika arrafahu ibnu miskawii biqawlihi waan je ibnu miskawahiin waan jedhe alkhuluqu haalu nafsi khuluqa gaarii haala bareedaa jechuun je yaani gartee jiruu ati irratti argamtu sanaa je daa'iyatun laha ila afcaaliha yoo si keessa jiraate uumaatti rabbi sii kenne inni karaa lamaan argama. tokko uumaa rabbi irratti si uumuuni haala gaarii kan argachuu dandeessa kun xabi'aa keetiyyuu jechuu kasbii guddaa sirraan barbaadu. rabbitu irratti nama uumaa rabbitu gartee qooda guddaa irraa sii kenna jechuu. akkuma namni gariin haalli isaa oowwaadha gariin namaa haalli isaa qabbanaadha gariin namaa waan ati irraa barbaaddu bira dabree haasa'eeti hati hin barbaannellee itti dabalee haya bas ga'ee fahamne callisisin jaan. namni gariin immoo wama irraa barbaadamu sana ibsuun danda'u haasa'ee jechuu. namni gariin immoo waan irraa barbaadamu bicha haasa'eeti waan irraa hin barbaadamne beekee irraa dhaabbata jechuu. haala akkanaa kana gartee ka ati gartee xabi'aan keetii fi amalli kan kee itti si waamuu danda'u ka agartanii ammallee si keessa wanni maddu sun hojiidhaan illee sirraa maddee sirraa argamsiisuu danda'u santu haala gartanii bareedduu jedhamaa jiran. وهذه الحال تنقسم إلى قسمين قود لمت قودمتي جانسين كن منها ما يكون طبيعيا ونما اللي قرتي أومات رب الرتس أومو من أصل المزاج uumuma rabbiin irra si kaayee dhiigaa fi foon kan kee irratti uumirraa jechuu akhlaaqa bareedaa ta'uu isaatirra kalinsaan alladhi yuharrikuhu adnaa shay'in nahwa ghadabin aw nahwa mahabba yoo gartanii namni tokko gartanii ka'ee waan tokko gartee si godhe haalli kan kee sun dafee inficaala ta'ee dallantee daftee owwitee wama xinnoo owwuun geenye tokkoof dallantee gartee nama jibbisiisu waan hin fokkataa sirraan barbaadamne tokko fidu yookaan immoo obsitee taa'u haala kana keessatti waan fassaramutu akhlaaqa gartanii gaarii jedhamee shari'aa rabbii guddaa keessatti gartanii irraa dubbatama. kun egaa waan xabi'aa gartanii shari'aan rabbii guddaa itti nu waame keessatti ilaalama obboleeyyan keenya. amma gartanii gara taariifa gartanii mawduuca isaa yoo dhagne ilmun mawduucuhu أحكام قيمة تتعلق بالأعمال التي توصف بالحسن أو القبح. يعني حال غاري جتشون عمل غاري جتشون كإلمنا ما توكو غرتني موضوع كان غرتني برتشودان كسبتي يوصل رب رتسن أومن اللي كسبتي نما غاري رافودتي أتلي أكابلو كان تايتين حالك كان رتم اللتشوك أبا جتشودان كاتبه كم تتهاجان تعريف نساء توكو إراكنا جتشو. talammataa ammoo gartanii yoo agartee silaahuu rabbi sii kenne jajjabaattee irratti tikfachuu fi ziyaadaa waan jaallatamaa ta'e nama sii olii wafooqa kulli dhi ilmin aliim akkuma rabbi jeetti nama sii olii sana irratti fudhattee ammallee itti dabalataa deemu li'anna agartee akhlaaqni irra hedduun isaa bakkinni irraa maddu ilmii qabaachuu irraa madda. yoo uumaa rabbi sii kennee haala bareedduu rabbi sii kenne ilmii barachuudhaan itti dabalataa. akkasumallee gartanii waan namni gaggaariin sirra caalu godhu san atillee gartanii goota jechuu. gizee hedduu wanni gartee nama si olitti hidhachuun isaa fokkatu horii bichaa keessatti jama. osoo rabbi horii siin kennin akka nama qabeessaa akka nama dureessaa of godhuun suni ni fokkataa jiran. maaliif jennaan rabbachiin sin geenye duuba tasannu'a jedhama. osoo hin qabaanne of quubsu yaani laabisu sawbayi dhuurin jedhan. uffata gartanii sobaa lama uffate jiran ka ofii gabbataan ta'in uffata ofitti tuulee gabbataa of fakkeessu kanuma taajira tartee abbaa qabeenyaan ta'in akka abbaa qabeenyaa of godhaatuma gartanii boonaa deemu abbaa qabeenyaatiif booniin hayyamamu ati ammoo kan kee yeroo lama fokkata jechuu. rabbi guddaa biratti illee haala akka malee gartanii fokkataatii jechuu. mawduucul akhlaaq haala gaarii qabaachuun kunii كل ما يتصل بعمل المسلم ونشاطه يو حال غاريف عمل غاري سنجدن وان حياتك تررو هند كيس سينجان وانا تتوقع لما بتشاجتي اغتومتي كيسا ملچو قبا هاسوا كان كيسا هجي كان كيسا وانا تورا في اجولتي تي وجين اولا في بيا كيتي وجين سي في درسا في شيك جدوت
haala gartanii karaa deemtuu fi haala biyya jirtuun yeroo dadhabbii keetiitii fi yeroo gammachuu keetii yeroo dallansuu keetii yeroo mirqaana keetii yeroo beela keetiitiif yeroo quufa keetii akhlaaqni gaariin si biraa mul'achuu fi waa hunda keessatti argamuu qabaa jedhan wakadhalika maa yataallaqu bialaaqatihi birabbihi eega gartanii siifi nama jidduutti illee haalli gaariin akkana sirraa barbaadame siif rabbi jidduutti hoo haala akkamii qabaachuu qabda kan jedhu akkasumatti mallee gartee namaa dhufa jechuu وعلاقته مع نفسه لبود مكان كيتي وجنو جتشو وكذلك من بني جنسه وما يحيط به حتى من حيوان وجماد جدا يعني سبحان الله حيوانا في مكا في قرتني واللبون قبل اللي يواسو ما فما وف جبتي دلنتي مكا تقول اوفتي جزكتي haalli kan kee wayitu keessa jira jechuu garsiisa insha Allah taala haala babbareedaa gartee rabbiin waa kennu kanarratti gaa insha Allah taala kana laachise yoo rabbi jedhe mee haalli babbareedduun maal fakkaatti faayidaan isii duniyaa fi akhiraa maal fakkaatti ka jedhu walitti deebina wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh